Angafna artist Oromoo Dr. Kabajaa artist Ali Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqoteem. Artist Ali Birraa yeroo dheeraaf dhibamee magaalaa Adamaa hospitaala Adamaa Jeneraalitti wal anama erga tureen boodam har'a lubbuun dabuunsaa mirkanaa'eera. Dr. Kabajaa artist Ali Birraa umrii ijoollummaarraa eegalee nama ganna 50 oliif guddinam aartii Oromootiif shoora hundaa olii baheedha. Kana malees aartiidhaan dhaloota dammaqsuun nama falmaa bilisummaa uummanni Oromoo bifa garaagaraan taasisaa keessatti qooda seenaan hin daganneem gumaachudha. Oromia Media Network Gaaddisa Aartii Oromoo falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan of biraa dhabuu keenyan gadda nutti dhagahame ibsa. Maatii firootam jaallattoota fi dinqisiifattoota isaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabinaam hawwina. Angafna artist Oromoo Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqoteem. Artist Ali Birraa yeroo dheeraaf dhibamee magaalaa Adamaa hospitaala Adamaa Jeneraalitti wal anama erga tureen boodam har'a lubbuun dabuunsaa mirkanaa'eera. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa umrii ijoollummaarraa eegalee nama ganna 50 oliif guddinam aartii Oromootiif shoora hundaa olii baheedha. Kana malees aartiidhaan dhaloota dammaqsuun nama falmaa bilisummaa uummanni Oromoo bifa garaagaraan taasisaa keessatti qooda seenaan hin daganneem gumaachudha. Oromia Media Network Gaaddisa Aartii Oromoo falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan of biraa dhabuu keenyan gadda nutti dhagahame ibsa. Maatii firootam jaallattoota fi dinqisiifattoota isaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabinaam hawwina. Angafna artist Oromoo Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqoteem. Artist Ali Birraa yeroo dheeraaf dhibamee magaalaa Adamaa hospitaala Adamaa Jeneraalitti wal anama erga tureen boodam har'a lubbuun dabuunsaa mirkanaa'eera. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa umrii ijoollummaarraa eegalee nama ganna 50 oliif guddinam aartii Oromootiif shoora hundaa olii baheedha. Kana malees aartiidhaan dhaloota dammaqsuun nama falmaa bilisummaa uummanni Oromoo bifa garaagaraan taasisaa keessatti qooda seenaan hin daganneem gumaachudha. Oromia Media Network Gaaddisa Aartii Oromoo falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan of biraa dhabuu keenyan gadda nutti dhagahame ibsa. Maatii firootam jaallattoota fi dinqisiifattoota isaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabinaam hawwina. Angafna artist Oromoo Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqoteem. Artist Ali Birraa yeroo dheeraaf dhibamee magaalaa Adamaa hospitaala Adamaa Jeneraalitti wal anama erga tureen boodam har'a lubbuun dabuunsaa mirkanaa'eera. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa umrii ijoollummaarraa eegalee nama ganna 50 oliif guddinam aartii Oromootiif shoora hundaa olii baheedha. Kana malees aartiidhaan dhaloota dammaqsuun nama falmaa bilisummaa uummanni Oromoo bifa garaagaraan taasisaa keessatti qooda seenaan hin daganneem gumaachudha. Oromia Media Network Gaaddisa Aartii Oromoo falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa du'aan of biraa dhabuu keenyan gadda nutti dhagahame ibsa. Maatii firootam jaallattoota fi dinqisiifattoota isaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabinaam hawwina.